السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا كبجم توتا في جالاتم توتا كم جيت النجيا بقجرات تنسين جتشا إيجا بقرنا ذا بكيستي سنا مسلموتا بيكينيا ولين إلى لا ترم ملك يتفنتها نوجه ترى أسيا يوحنس أفرفا mootichi Yohaannis jedhamu kun yeroo Teediroos mootii Habashaa ture san bulchaa naannoo Tigraayiti. Haa ta'u malee carraa Ingiliz waraana isii Teediroositti ergitee isa cabsite sanitti fayyadamuudhaan booda aangoo biyya Habashaa irratti bahee jira. Carraa kanatti akkamiin itti fayyadamuu danda'e mee walumaan haa ilaallu. Wallabbiin jidduu isaatii fi mooticha Habashaa Teediroosii waan jiruuf waraana Ingilizii kan Tigraay keessa bahee gara Maqdallaa bakka Teediroositti argamu deemuuf haala mijeessee fi Ingilizoonnis harka isaa kana isaa deebi'uuf jecha meeshaa waraanaa kan fe'anii fidan ergaa Teediroosiin cabsanii irraa bahanii Yohaannisiif kennanii gara biyya isaanii deebi'an akka inni musliimoota meeshaa kanaan ittiin loluuf biratti dhiisanii deeman. Kaayyoon isaanii durumaanuu booji'amtoota isaanii kan Teediroos hidhee harkaa baafatu qofa waan ta'eef dhimma isaanii fixannaan gara biyya isaanii deebi'an. Meeshaa waraanaa kan baay'ee gurguddaa ta'e kan fidan waan muraasa malee osoo itti hin fayyadamin isumaaf dhiisanii biraa deeman. Innis meeshaa kanatti fayyadamuudhaan musliimoota loluu jalqabe. Ummata musliimoota kan meeshaa waraanaa kan hammayyaa tokko hin qabne meeshaa hammayyaawaa kan baay'ee cimaa ta'e kanaan isaan irratti fayyadamuudhaan baay'ee miidhe. Akka kitaabonni seenaa hedduun waa'ee isaa ibsutti mootummoota Habashaa keessaa akka isaa jireenya Islaamaa jibbu hin jiru. Amantii kiristaanaattis kan baay'ee jabeessu kan akka isaa hin jiru. Kanaafuu miidhaan inni musliimoota irraan gahaa ture hagana jedhamee himamuun hin danda'amu. Musliimoota irratti gochoota suukanneessaa hedduu raawwataa ture. Gochoota isaa keessaa muraasni kan armaan gadii kana. Bara 1878 bakka Boormeedaa jedhamutti abboota amantaa kiristaanaa walitti qabee isaan waliin walgahii guddaa taasise murtii asiin gadii kana labse. Murtiin kun maal jedha laata? Musliimoonni biyya Habashaa keessa jiraatan hundi akka kiristaanummaa fudhatan dirqama isaaniiti. Waggaa 3 qofa keessatti hundi isaanii gara kiristaanaa deebi'uu qaban. Namni yeroo murtaa'e kana keessatti amantaa kiristaanaa hin fudhatin ajjeechaa malee fala tokko hin qabu jedhee murtii akkanaa dabarse. Waa'ima kana irratti jechi Yohaannis kan beekamaa ta'e kan akkana jedhuutu jira. Bakki jireenya allaattii Saqar jedhamtu warkaadha. Biyyi Islaamattis Makkaadha. Ergaa waggaan 3 sun dhumattee musliimoonni amantii isaanii gadhiisaa hin jiranii arginaan nama 50,000 yeroo tokkotti fixee kan achirraa hafan gara biyyoota ollaatitti baqatan. Baay'een isaanii gara biyya Suudaan baqatanii bakka qubannaa isaanii mukayyama maqaa Tabaarakallaahu jedhamu itti baafatan. Warroonni gara Suudaan baqatan kunniin booda waraana Suudaanii Mahdistoota jedhaman waliin loluudhaan Yohaannisiin ajjeesuu danda'anii jiran. Musliimootni naannoo jiraatan hundatti mana amantii kiristaanaa akka ijaaran dirqamsiise. Qeessotaafis qabeenya isaanii irraa harka 10% akka kennan dirqama isaan irratti godhe. Dirqamni inni musliimoota irra kaa'e kun kan Rabbiin hiyyeessa zakaa kennuu ajaja kan fakkaatudha. Mootii naannoo Walloo kan Islaama ture Muhammad Alii jedhamu akka amantii kiristaanaa fudhatu dirqamsiisee erga inni kiristaana tahee maqaa isaa kan Islaamaa san irraa jijjiiree Nugusa Mikaa'el jedhee itti moggaase. Kana qofa osoo hin taane intala Minilik Shawaa Araggaashtan jedhamtu itti heerumsiisee soddaa taasifate. Walitti dhufeenyi isaa kana haala kanaan kan cimseef akka inni musliimoota Oromoo kan duraan Islaamummaan bulchaa ture gara kiristaanummaatitti deebisee isa jalatti bulchuufi. Wanti Shawaa Araggaash jedhanii intala tana maqaa kana itti moggaasaniif okoo itti baasaniif mootummaan teenya naannoo Shawaa keessatti gadnuu dhaabatte lafa Shawaa tana qabannee aangoo keenya jala oolfanne jechuu isaaniiti jedhan. Dr. Muhammad Taaj kitaaba isaanii taarikh Itoophiyaa jedhamu keessatti.
Waa'een kun akka hubatamu mata duree Iyyaasuu jedhu jalatti irra deebi'amee ni dubbatama. Yohannis baay'ee kan miidhaa ture musliimoota Wallooti. Sababni isaa naannoo Walloo osoo inni aangoo hin qabatin dura namni Sheekh Umar al-Hadramii jedhamuun biyya Yaman irraa dhufee ummata diinii islaamaa qabsiisee booda mootummaa islaamummaa dhaabuudhaan seera shariyaa islaamatiin bulchaa ture. Horteen isaatis erga inni du'ellee waggoota 200 islaamummaan bulchaa turte. Kanaaf Yohannis gubatee ummata Walloo miidhaa cimaa irraan gahaa ture. Akkuma seenaa Itoophiyaa keessatti beekamu barri horteen isaa kun Walloon bulchaa ture Zabanaa Masaafintii jedhamee beekama. Booddee Yohannis namoota amantaa kiristaanaa fudhatuu didan 50 yeroo tokko bakka tokkotti walitti qabee akka fixe, kan hafan immoo gara biyyoota ollaa akka baqatan taasisuu isaa asiin olitti dubbatamee jira. Warroota baqatan keessaa kanneen gara biyya Sudaan baqatan qabsoo isatti banuudhaaf haala mijaawaa barbaadataa turan. Warroonni gara Sudaan baqatan kun waraana Sudaanii mahadistoota jedhamanii beekamanitti gocha Yohannis isaan irratti raawwate kana itti himatanii birmannaa yookaan huutumsa barbaadatan. Mahadistoonnis birmannaa musliimoota cunqurfamanii biyya ari'aman kana awwaatanii gargaarsa isaanii godhuu jalqaban. Gargaarsa isaaniif godhuu qofatti osoo hin gabaabbatin ofii isaanillee musliimoota biyya isaanii irraa ari'aman kana waliin lolanii waraana Yohannis cabsan. Ulamaa'onni muslimaa kan akka Sheekh Jamaaladdiin Al-Aammii Faatii mooticha kanatti qabsaa'anii ummatas akka isatti qabsaa'an taasisanii jiran. Lolli kun waggoota 12 ol kan ture. Bara 1889tti daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa bakka Matammaa Gallabaat jedhamtutti Yohannisiin ajjeesan. Mataa isaa morma isaa irraa muranii gara biyya Suudaan magaalaa Umdurmaan geessaniiran. Haga ammaa mana muuziyeemii isaanii keessa jira. Rabbiin akkasitti miidhaa Yohannis musliimoota irratti dalagaa tureef jazaa isaa osoo hin turin yeroo gabaabaa keessatti isaaf deebi'ee muslimtoonni cinqaa rakkoo isaa irraa haragalfatan. Kun aadama Rabbiiti. Waalimtoota warroota miidhaa dalagan yeroo qabaaf malee isaan hin dhiisu. Obboleeyyan kiyya har'aaf asumatti dhaabna haga yeroo biraa walitti deemnutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.